Okay, GAT examini akkuma duraan viidiyoo duraanii keessatti saniif hime kontentii gurguddaa sadii qaba. Isaanis English yookaan verbal reasoning, quantitative reasoning fi analytical reasoning jechuudhaan bakka gurguddaa fudhachuun gosa qormaata gurguddaa sadeen kan of keessa qaba jechuudha. Qormaata kamiyyuu immoo kontentii isaa hubachuun qormaatichi dalaguuf baay'ee murteessaadha jechuudha. Video duraanii keessatti kontentiin isaanii maal akka ta'e dubbadhee jira. Ammas highlighter deebiifamoo English jalatti vocabulary jira, synonyms, antonyms fi kan fakkaatan jira, grammar jira, sentence completion, reading comprehension jira jechuudha. Quantitative jalallee basic algebra fa'aan jira, arithmetic fi logic akkam geometry jira jechuudha. Analytical reasoning jalala collecting given data information, inference given information and conclusive kan jedhullee jira jechuudha. Kanaafuu viidiyoo irraa keessatti ammoo English part yookiin verbal ilaallaa jechuudha. Verbal jalatti ammoo synonym yookaan vocabulary ilaallaa jechuudha. Vocabulary keessa synonym yookaan antonymy. Vocabulary dalaguuf jalqaba ajaja beekuu qabda jechuudha. Ajajam kaasii kunis synonym jechuun hiika sirrii jechoota armaan gadi kennaman lamaan kana filannoowwan jiran afurii kan keessa filannaa jechuudha. Rest TV kana hiiki sirriin isaa kun synonymiin isaa restless kan jalqabu waan ta'eef isa filannoo ba'aa kan filannaa jechuudha. Gaafi lammaffaa craven kan jedhu famoo synonym yookiin hiiki sirriin isaa coadly kan jedhu kan waan ta'eef deebni isaa isaa kanaadha. Akkasuma gara antonyms yookaan dabarru ta'e perfidity kan jedhu kunini fakkeenyaaf antonyms jechuun hiika faallaa jechuudha. Perfidity jedhu kana filadhu waan ta'eef jedhee gaafatu perfidity kunini disloyality dha. Hiikaan isa sirriin faallaan isaa ammoo loyalty kan jedhu kaddaa irraa kana jechuudha. Deebini efficiency kan jedhu kun ammoo effectiveness hiikaan sirriin isaa waan ta'eef hiikaan faallaa isaa ammoo inefficiency kan jedhu kaccaa irraa kana jechuudha. Kanaafuu wannan jarjareef dhiifamnaa godhaa garuu akkuma sampliitti sanii waan ta'eef kan jarjareef isa ana fakkeenyaaf kan shanaffar jirkan carpenter and saw kan jiru kunini carpenteriin anaatiidha. Saawun ammoo magaaziidha. Carpenteriin jechuun anaatichi meeshichi sun saawun sun akka meeshaa fayyadamee hojii isaa hojjeta jechuudha. Filannoowwan afuraan jiran keessaa ammoo kabiif kanaan hariiroo qaban reaper and seeker kan jedhu kana nama waa haamuu fi meeshaa akka haamtuutti ni fayyadamu waan ta'eef deebiin isaa ka diir jirkan ta'a jechuudha. Akkasuma immoo duuba gad yaanee mendacity fi honesty kan jedhu kun ammoo hiika faallaa isaati jechuudha. Mendacity kunini mendacity hiika faallaati jechuudha. Hiika faallaa dishonesty kanaati. Kanaafuu mendacity jechuun dishonesty dha. Hence mendacity and dishonesty are what antonym warri lamaan waliif faallaadha. Ka style kanaan ammoo waliif faallaa ta'ee as keessatti argannu craveness kan jedhu. Craveness means cowardness sodaata jechuudha. Kanaafuu courage yookiin ammoo namni daffaariin faallaa isaa waan ta'eef deebiin kenna isaa irjir kan kanaadha jechuudha. Akkasuma immoo inni taanu contentiin inni taanu sentence completion dha. Sentence completion jechuun sentensiin tokko kennama bakkoota irra qaban kan daashii qaban kan ammoo jechoota filannoowwan sii kennaman keessa filattee filannoo isa sirrii ta'een guutaa jechuudha. Contentiin kun ammoo yeroo kamii qormaata GAT keessa dhabamu jechuudha. Kanumaaf ammoo fakkeenyaatti isallee qabadde sanii dhufeedha. Yoo iskan kan laalle ta'ee an fakkeenyaaf ka tokkoffaa jiru kunini weeni galchina jechuudha. Torbaffaa kan deebiin isaa weeniidha. Torbaffaa no weeni miti. Torbaffaa kan deebiin isaa what kan jedhu kuna when you can measure what you are speaking about jenna jechuudha. Deebiin isaa b dha jechuudha. Ka saddeetaffaa ammoo deebiin isaa ka ayr jiru kan filannaa jechuudha. Sababni isaas and express it in numbers inni sunidha jechuudha. Akkasuma ka sagalaffaallee deebiin isaa caadha about ka kudhanaffaa kanallee daadha. Ka kudha tokkoffaallee baadha. Grammariin ammoo tense yookiin ammoo conditional ta'uu danda'a. Akkasuma fakkeenyaaf ka tokkoffaa kana aari fayyadamna jechuudha. Kasiir jira kan aaridha. Kaan ammoo aari jira kana haadi ta'a jechuudha. Akkasii yeroo ta'an ammoo reading comprehension waa waliin ilaalluuf namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatanillee subscribe godhaan maatii chaanaal kanaa ta'a kan jedha. Qormaataalee akka GAT akkasumas yeroo biraatiif ammoo writing exam aviation yookaan ammoo pilot cabin crew fi akka fakkaatan akkasumas qormaata baankilee garaagaraatiif highlight isaa qabadde sanii dhiyaadha. Waan waliin turtaniif ammoo guddaa galatuma san jalaadha. Subscribe godhaan maatii chaanaal kanaa taanallee na gargaara saniin jecha
yaadu qabaatan komentir ka ammoo waan jarjaree fiifamnaa godhaa an qormaat kan akka saampilii qofatti san garsiisuudhaaf malee waan biraatii miti. Ciao.